Então, lá fora foi um. Dubai sila Amerika sa ito mo Canada sa ito iyo to. Gamben mo si Fida. Gamben to pikyo si Fida. Oromo mali biyam tare. Gambe tapi dia warak kata na di sisa to. Hinojjetta ga ufte asitti. Mali na kata kaya Waraqata hinojjechiifatta gaami coo asuftee inni biizaa si haa bitu. Gana mana madami kata metenan dia furjeshan otote to warak kata bitadda. Ahaa konkolaataa ofutaa ta'edha. Xiip. Maal jettu barbaaddeeti. Uffata. Ufeetoo mana madami kata feetoo mana madami immoo iyyuu dalagee ji'a sadiis ji'a afuris oga ji'a jaayyuu ji'a shan natti fudhachuu danda'a. Isoo jedhee immoo warak kata bitadda. No. Makiinaa ooftaa. Kottu taaskisii qabna. Makiinaan qophaa'e maaloo roobe maaltu natti annasa'u saree. Kottu makiinaa sii qaxarra. Moosila kafana nagaduu taata immoo akka jara keenya. Makiinaa maalidha faali waraqatu nu hojjetteetu Mahammadu matana Mahammadu makiinaa birrii ijoolleedhaa nyaattee ijoollee boocisu kana bilisummaan fidaafan ijoolluma biyya Dubaayii keessa jirtu garbummaa keessa jirtu kana bilisummaa fidaafan ijoollee Oromoo tanaa jechuudha. Nan bilisoomsa hoo. Birrii malee maal bilisoomsaree waraqanni bicha ammaa si bilisoomsa birrii harkatti qabaatte dalagattee yoo birrii harkatti qabaatte bilisa nu baafta. Harka duwwaa teessee bilisa maal nu baafta nu nyaattayu. Mana madami seenteen hojjettu fachuu mana madami seenteen hojjettu warra naan immoo bilisa nu baafta teessee qawweedhaan bitanne shugguxiidhaan bitanne maaliif bilisa nu baafta bilisa qabdu. Ijoolluma keenya kanan bilisa baasa jiru. Maallaqni isaanii akka hin nyaatamne hin godhaafi tokko jedhe. Xarayoos jedhe dhaggeeffadhu. Hayyoo namaatirra baay'ee zoon abbatiin ati. Fachuu maaliidhaan bilisa nu baafta? Maaliin bilisa nu baafta? Sagalee yoo taate kunoo biyya joortoon keessattuu langaa gasii gogaatuma oolti. Dubaay yoo ufte maaltu lukaan nu bira dhuftaa? Deemtee nu bira dhuftaa moo shugguxii qabda moo matarasii qabda uufu. Shoggoxee isin bitadha maal mana irraan deemee isinii dhufa. Mana irraan deemaaf. Mana madaamii hojjettu mana shugguxii maal bittaree surreedhaan bitattu. Kanaafuu si jedhamee. Mana madaamii hojjettu jennee amma. Mana baada abbaa kun hanamsaa piroofaayirra godhate kun maal qaajjaan talaku maal jedhaa? Namticha maraaxarra godhate. Niiti jala bade. Niin argamin yuunitiin isaa sun isan qanna'een Ganni. Lammata waan akkanaa kanatti hin erginan waan hundaa kanatti hin erginan okay? Shuu haayigaa. Kaliin godharee argu akka argituufan baraachi barbaayee ulfaatadha fidaa yamratii. Arabannaatiif taa'ee ni laakin. Waraannamteetii miti bar. Waraannamteetii miti maranii. Xuruun laguushii yoo itti dhufee achiin dhufu dhiiseetii handhuurarraan dhufa maarame dhukkuba barkuun. Fachuu maal handhuurri keenya uraa qabaayi uraa qabaa garaa walitti uraa qabaa. Yesuusum giftima lakki uraa qabaa hin jaan dhurri keenya uraa qabaa akkamitti dhiiga dabarsee akkamitti nyaata dabarsuu dida garana gara alaa. Qabayee nurri maaliif uraa hin qabnura. Biyyan handhuurri uraa qabaa Oromoo handhuurri uraa qaba Yesuusum sheexanota isin qabee ijooto. Dhugaa sheexan yes of course wala maybe handhuurri uraa qaba ani duratti viidiyoo natti argite shinti beetii seetan qofforee handhuura kan dhugaa Kiristoos. Hee ijoo handhuurri uraa qaba kan uraa qabu maaliif biddeena gadi hin baafne uummata sobee qalamii garaa dibatee sitti ergu lanatti hin erginu maana dhugaa dhiigni wayituu nama asiin namatti dhufu. Hish. Anomaanatti hin ergisi jammar. Anomaanatti hin ergin gara kiyyaa bas. Shuu haayigaa. Uraa qaba. Bicoo ganni ani kan arge kunoo aramni takka hin dhukkuba jee. Garaa baqasanii itti kennan kan arge ani kunoo garaa baqasanii nyaata achiin itti kennan limmoodhaan. Ani handhuura uraa agarre handhuurri kun. Bicoo handhuurri akkamitti dhiiga dabarsaa? Handhuurri dhiiga dabarsee nyaanni gadi yaa'a.
አንቺ ኩን ኢቤዳ ካ ኢቤዳ ሄ የዛ ፈጣሪ ስራ ነው። ሹባናና ሹባናሪ በኢየሱስ አንቤኩ ማራም እንራቀ እንቤኩ ወርጎረክ አይ እንቤኩ አንቤኩ ጊዜቶ ጋርቢ ነዲቅ አነገረሜ ኡራቀባ ኑሪዬ የኔ ትግስት ኩን ባሽጥ ቆይ እንደው በዘለ ጅርቲ ያንቱ ንፍተሽነት ተርገና አዲ በራዞኔ ከነማ ኮፈልኪሳ ማራሚያ ዳኮ ማራሚያ ደጅታ akkamitti haajeetani gaara akkamitti handhurarraa dhiigni haajeetina irratti erginaan dhiiga agarraan narri fadhe akkamitti handhurri dhiiga qabaa dursa tigoo akkamii ganneetillee tigist keessanillee si dubbiseen ture bilbila siifan erganaan jette yaa'u hojiidhaan biizii taate yeroo sanatti isuma dhugaa dubbachuudhaa fi namni kamuu hirrifata. Tarii in arginellee dhaati malee namni hirrifata biyya kana keessa namni immoo waan hin taane waan kana waa araba Yesuus ani maal gaafa yeroo dura argu humnaa ol hirrifadhe kino ijoolleen baay'een na bira jira hin nagaan micayyoon kuni sumatti bakka na yaalaa geejjibu jira suma dhugaadha bakka soba miti inni kun waanuma ta'e jechuudha micoon kan jiraatu Dubai Abu Dhabi kanaati fi micoon kun numaayyuu dhibee guddaadha kun inta wedanii tigee tarii alis akkuma kee kanan gaaf duraa jedhe galteerta obboleessa dhiifama hojii maal muutii qabaddu yeroo tokko muutii qabaddu ta'e baqara anaatu sadeen kee jala ol taa'ee si waraabe kolkollee boniti ase intala ko warri mun reetara ofee gasini wayyu kulloch Tigisti waan dubbattuu fi malee namoonni kun hin dubbatanii keessumatti waan akkanaa jiru jedhu ani gaafa duraa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maanni soba jedhee ijoolleedhaan lola kaasen micayyoo sannaa barbaadaa jedhee akkuma na beektan ani miidiyaa irratti amma waan tokko dhugaadha jedhee irra ga'utti yoo ijoolleen madaamidhaa himatte toleedhee fudhan micayyoon kun isuma asiiti. Jiraattuudha Dubai kana keessa jiraatti naannoo ji'a 7-8 mana ijaazaa turte ani amma ishiif haaradha namoonni wajjin rakkatanii mana yaalaa geechanii galisi gargaarra jedhanillee jiru kanaafi dubbiin kun dubbii sobaa miti egaa waan dheekkamsa akkana namatti fidin ijoollee dheekkamsa kun dhugaan siniin jedha hundumti keenyaa yoo fayyaa qabnu kana hagam takka waaqa galateeffanna hojii dhabne jennee yookaan hojiin nutti baay'ate jennee tookaa madaamin akkana nu gooteennee waaqa nammaarrarra garuu ijoollee kunis jira argitanii. Kanaafuu wanni akkanaaf nuruma keessan dhiigni jira jedhin intala tanaan itti galu dubbiin bara intala itti hidhee tolseensiste malee ay gabaatu. Micayyoon kun dhaggeeffadha amma micayyoon kun rakkinni ishii micoon kun haadhaadha ijoollee sadiiti isuma anii fi ati ijoolleen biraa dubartoonni uumama rabbii ji'aan dubartiitti pireedii yookaan marsaa laguu jedhamu sun gadaamessaan odoon taane gara handhuura ishiitiin ba'aa jechuudha amanaa yookaan dhiisaa kun isuma dhugaati. Kana kuni lola rabbiiti isinii galee na waaqayyo immoo nama jaalatu qora. Anatuyyuu miidiyaan siyaa beeku jedhe malee micoon adaraa namni nan beekin namni nan dhagayinii jetti isinii galee garummoo micoon kun gaafa duute qarshii walitti guurree saanduqa binnuuf qarreeffa biyyatti erginuun ta'uu hin qabu. Micoon kun ijoollee sadii qaba mana yaalaa deemee taanii amaliyyee ta'inaan jedhanii nama geecha jira immoo as jechuudha isinii galee Dubai keessa mana yaalaa ani waan hundumaa qoradhee irra gaheetan kana miidiyaatti baasu. Jennaani amaliyyee si goonaa yookaan opereeshinii si goonennaan micoon maatijoon tasa du'e hooyi ijoollee koo hooyin arguuyi. Amma bilbilatu tokkicha malee sagalee ishii isin dhageechisuu hin danda'a jechuudha. Ani yoon du'e hoo ijoollee koo doon hin argini jetti. Dhugaa rabbi isin jedha baay'ee simbochisa ani rifadhe amma suuraa sun odoo ganni argite miti warra argite ganni ati argiteerta. Ija namaa akkumaatti rifatte sanitti rifadhe anis isinii galee kanatu jira namni rifaatuun naasuun lola isinitti dhaga'ame kuni hin gargaara micoon kun gara biyyaatti galtee yoo yaalamtellee biyyatti yoo akkuma jette ijoollee ishee argite egaa isa fayyina waaqayyo waan godhaa fi yaa fayyisu isiniin jedha waan jettan immoo isintu beeka malee dubbiin dhugaadha isiniin jedha. ሴትዮ አሁን ገብቶብሻል
አሁን ገብቶሻል? አማርኛ ራሱ ጠፍቶብኛል እኔ። ገብቶሻል ቲጂ ሴትዮ ምንጨዮ መታፋጂ ሲፍ ገለ ነገስ ሞይት አይ ሙይቲን ጎዳኒ ነራን ጂያኔ Ada pi problem isili ni Christmas so kam. Ande kurba ada soda kise udubbachu masi lalu mas soda den alla matana tergin garwa hundafu o mana tergin adna rakifte atini adda kan nama balage wal gufara tergita adda kan nama rakat adda kan nama kan wal tet marut atida tergin jiru balage wayida o mana tergin bloki sigoda ani narifate dugara bihi warana nasa edura oh inda mala tergebe katanandura chabiati nasalbesine sisa daruga Amma kaawul waliyaa sun akkam jirtu. Lubbu ganni dhugaa dura mana yaalaa geessaa jaa mee akka galchituun ani mataan ani waanuma xakinan goone jiru ani narri fadhee dhugaan dugdanna qite No, qalbii malee micattiin eessa jirtu baadla. dhuguma micoo meessi garramame alfiyaa Eessa jirtu micattiin? Wayye. suuraa si ergani lubbu Miskiina laaluu sodaadhe ani gadi hin dhoofu. ani laaluu sodaadhe micoo akkuma kan keetan ta'e ani narri fadhee eengidda kun jara wal qalu tokko natti argite halkan durra finan bula micoo tana rakkadhe ani har'a immoo Mee micoon akka micoo gasti ragalchita. Gama namatti argiti waan akkas. Ganni micoo mee akka galtuun bahee bilbilaa fi yoo ganni gasti Ayyaantu micattiin eessa jirti ayyaantu micattiin eessa jirti baadla. Abu Dhabii Kanaaf waan itti wanti jedhan ani la Abu Dhabii miti Abu Dhabii eessa jirti. Abu Dhabii jirti. Kanaaf waa wanti jedhanii miti wallaahi. Hee ayyaantu. Siif haa birmatu. Wayyi. Abu Dhabii jirti. ayyaantu Abu Dhabii jedhe eessa qafadhe jirti. Oo. yoo marsaan laguu si irraa bade hin badaa bakka inni fu irra deebi'ee dhiigni mul'atu hin badaa. Hin badaa yeroo dhufuudha jedhu na waraana akka waan garaadhina wayi na dhoo wayii na dhiiba jette yeroo sana ji'a sanatti yoo dhufu mana yaalaa ijoolleen na geechanii dirqama polishiinii ta'uu qabdii jedhan jedhu. Eeshi. Yoo jiin immoo deemee guyyaa shanan san darbe inni isa ammas ji'a dhufutti akkas. Amma immoo na waraana itti na dhukkubatti. Dhukkuba jiraama. Inni hin bahu fi waan hin baaneef hin dhukkuba. Dhukkuba kuni dhukkuba. Wayyi dhugaa rakkoo akkanaa nama. amma Dhugaan waan hin ta'u wal'aadha. Mee asirra galcha joo. Asirra galcha abbaarraa dhaga'uu wayya asirra micoo sana galcha. Fidi waan rabbiin namatti fide kan isaan qabu. amman turu galgala ta'e malee amman turu Amma isiini mana madaami jirti moo kontiraati jirti moo ala hojjetaa jirti? mana Laa maadaamii ala hojjetti waraqaan qabdu mana yaalatiifu waraqaan qabdu dhaqxee gaafa. Kana kun Ayyaantu laal. Ayyaantu wanti isiin sodaatu tokko hin jiru waan rabbiin namatti fide waan dhibeen uffoo saalaan qabu waan rabbiin isitti fide miti waan isiin ofirra keette rabbi turra kaa'e. Namni barbaade waan akka namatti godhu rabbi turra saalaan qabu. nadagaa waan isin hin ta'u mucayyatti kuni rabbiitu namatti fida rabbiin kuni waan namatti qabu waan ta'eef hunda keenya waan akka malee nu waa baraaruuti dirqama mucayyoo tana biyya gashuudha. Biyya galtee biyya kititti fayyida isaa fayyitu yaallamte isaa yaallamtu akka hiree haa taatu kana biyyaa galchuudha. Kana godhuuf immoo nama barbaachisa. Walitti qabamnee tikkeetti murree kara biyyaa galchuudha. Galgala seennee galgala sa'aatii akka Itoophiyaa sa'a sadiin booda seennee waan ta'e walitti namni gargaaruu danda'a. Ishiin isaa dhiyaatu ta'u namni gargaaruu danda'a gargaaru. Tikkeettis ijoolleen immoo waraqaa hojjechiisuu danda'an hin jira waan ta'eef isaan isaa dhufaniif akka sa'aatii dheeraa hin qabu irraa ba'an. Galgala wayyaa galgala namni illee hin dhufa waan ta'eef. Okay, bakka haa ta'u warri polisii taate deessee jettan dubbii bakka hundaafuu galgala irraa naasoftu namni immoo pireediin yeruma dhufuun hunduma keenya dhukkuba warri jettan dhukkuba qofa otoo hin taane pireediin maal ijoollee yeroo meeqara deebee dubbadhare warri amma dhuftan marsaan laguu yookaan immoo pireedii jedhamu kuni hunduma dubartoota keenyatti odoo waggaa 45 hin darbin dhufu kuni gara handhuraatiin ba'a. Kuni jechuun dhibeedha jechuudha fayyina odoo hin taane. Soo kana mee hundaafuu sa'a ja'aan booda
amma silkiin kiyya allagee irra deebi'ee nama hangalchu maaliin godha ishee.